السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفونا جرجتو عندي خيسلو المان أورومو المان إثيوبيا كولي قلت ورنجرتن خنبية خيسا خنبية آلا أكسما تشاينا لا هاري خنانين دو فيجرا أكا والكوبا كبانو تشاينا لا هي خان ندورا نافسينو دي جرا نما برات مود ندلقا بالبلا براتني سيرو لالي ندلقا أنا براف إنو مسينو دي جرا إيميل خيا paaswordii isaatii naqee dadhabe anaaf inuman dhufu sarchillee yeroon godhe maqaan kiyya naan dhufu jechuudha. Saniifuu kanaan ammoo dhufeeti jira. Kana saayiba kiyyaatutu naa kanne haa galatoomu osumaan galatoomiin jaan ammalleedha. Taa akkasitti asiin haa wal quba qabaannoon isiniin jaa inshaallah wal bira jirra. Haa wal jajjabeessinu haa wal gargaarru dhufeetiin jira asiini waan haariyaa fi waan takka takka qabadheetiin dhufa. Namni tokko yeroo nama takka arkitan subscribe godha, share godha, like godha. Video nama keenya yeroo arkitan hunda like godha. Waan fedhe haasa'u, waan fedhe haa gadhiisu. Fedhu wallisaa haa ta'u, fedhu sheekaa haa ta'u, fedhu akka fedhu beekaa fi wallaala haa ta'u. Waan beeku sanarraa asirratti ol bahee anaaf godhaniidha malee ifii hin godhatu jechuudha. Laayikiidhaas subscribe ifii hin godhatu namni takka. Saniifuu nutiitu wal jabeessuu qaba, haa wal gargaaru. Takkanaan isiniin jaa galatooma asiiniin dhufee jira. أكنا ججبيستن أسمع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورين فيديو تنرال تندنو صلوات نبي خير رتبو سادة صلى الله عليه وسلم. أكسي غلطوما تقع قدسا قداني سا قدتو جلت بشانكا إليلينو أكسي مالين قدتو إيقس بودا أكسيتي نما خير وأكبكيني قدا قد نتي قدو قبا إن شاء الله. Akkasuma arraan tanaa ijoollee suudii irraa hin haasofadha inshaallah. Ijoollee mana hidhaa jirtu anis baruu bakka isaanii san dhaquu malaa biyyuma isaan keessa jiran keessaan jiraasi inshaallah. Rabbi nu haa eeguun jaa nama hin hidhamin hunda rabbi isin haa eeguu. Akkasuma ijoollee biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtan akka ijoollee teenya bira dhaabbattanii sagaleedhaan du'aayiidhaan wanni guddaan du'aayii godhuufi qabna jechuudha. Rabbiin du'aayii teenya nurraa qeebalu inshaallah. Akkasitti haa goonuufiin isiniin jaa warra biyyaattis iyyaa ulamaawotaas namuu godhu jiraaf yaada keessan namuu awwallaala jettee beekaa jireettee cal jetteen taa'in atis akka yaada keetii beekaadha anis beekaadha. Saniifuu bakka jirtanirraa du'aayii godhaaf inshaallah. Rabbi wal nu haa jaalachisu. Gosaa waliin qoodina, amantii waliin qoodina. Amantii namuu fadhu dhagaa fadhu bishaan fadhu ibiddatti haa amanu. Kafadhe amantiidhaanis ijoolleen tiktok irratti wal rabbashaa jirtan hadaraa amantii namaan tuqina. Akkuma amantii teessan jaalattan amantii namaatis kabajaadha. Akkasuma amantii namaa hin miidhinaadhaan isiniin jaa inshaallah. Amantii walii haa kabajnu. Oromummaa teessan saba keessan jabeessa lammii fedhe haa ta'u. Ijoollee mana hidhaa keessa jirtu akka waliigalaatti nama 100 olii jira. Namni galutti hin jiru. Sagalee taa'aaf yoo ati hin taaneef namni ta'u hin jiru. Beekaa jirettee beekaa irratti hin dhiisin. Ati hundi amma fakkeenya yoo ol baatee viidiyoo takka haasoftee gadhiiste viidiyoon ati haasofte san addunyaarra geesse jechuudha. Namni na laalaa hin laalu jettee hin dhiisin. Akka yaada keetii ibsadhu jechuudha. Waan garaa kee keessa jiru ibsadhuuti. Sagalee obboleeyyan keetiif ta'e yoo ati taate malee namni ta'u hin jiru jechuudha. Waliigallee akkas inshaallah. Rabbiin umrii nu haa dheeressu. Rabbiin ijoollee teenya fayyaa itti haa ta'u. Kan achi keessa dhukkubsatee jiru hunda wallaahi rabbiin sa'aantum sa'a galgalaatiin biraani rabbii wallaahi fayyaa guutuu akka duraanii san daranitti rabbiin fayyaa isinii haa kennu inshaallah. Ta'a akkasitti jabaadhaa. Waan godhuu dandeenyu hin qabnu gaa rabbi irra dhiisna inshaallah. Sagaluma taanaaf du'aama goonaa fi bi'iznillah rabbiin ni baasata. Guyyaa rabbiin jee numa bahanii numa galan akkasuma du'aayii godhaa fi isiniin jaa wal jabeessaa wal jaaladhaa tokko taha. Rabbi tokko nu haa godhu. Kan du'e hundaafuu rabbi rahmata haa godhuuf kan jiruufis rabbi imaanaa fi jajjabina haa kennu. Haa wal jaalannu haa wal guddisnu. Asiinis dhufeetiin jira. Akkasuma warreen feesbuuka kiyya hin qabnes feesbuuka kiyya burqaa Oromiyaa jaa dhaqaatii follow na godhaa. Akkasii achiinis ni jira asiinis ni jira. Haa wal jajjabeessinu haa wal gargaaruun isiniin jaa. Akkasuma galatooma ijoollee teenya ijoollee mana hidhaa jirtu hadaraa rabbi sagalee tahaa fi
isiniin jaa akkasuma chaanaala kana subscribe like share naaf godhaa jabaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.